Ashama harka fuudhee jirra jirtu hordoftoota kiyya mara bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jecha amma xiqqoo ishii dhufaan jira. Waan fedheefis ta'u barana daalachaa isin jennu baakee isin jennu hinuma nyaannaa jedhedhani akaakayyuu kiyya tokko bara sabaatti jedhani barana daalachaa isin jennu baakee lixaa isin jennu nyaannaa jedhani waan fedheefis ta'u waan gaarii isiniif dhiyeessu waan yaraas isiniif dhiyeessu hamma ta'e tokko dhufaatan jiranatti fakkaate isin immoo na jajjabeessaa na duukaa ta'an isiniin jedha. Please hundumti keessanuu ijoolleen teenya beerutitti dhumachaatee jirti isinii gala yaa rakkinni keenya mirgaanis bitaadhanis duubanis fuulduraanis akkuma itti fufeetti jira bakkuma fedhettoo ta'e jechuudha. Rakkinni nu duukas dhabameen beeku nu biraas dhabameen beeku maaliif jennaan nu wajjin dhalate waan ta'eef nurraa siqee rakkinichoo eessatti hafa. Kanaaf kun carraa keenya carraa Itoophiyaati iddiliidha iddilii nama ati jechuudha beektanii Itoophiyaan nuni warrumti Itoophiyaa jedhamtuun hundumti ishiitu carrama ishiiti bakkuma geechee fi bakka jirtutti jechuudha biyya keessa jiraatte biyya namaallee jiraatte bakka hundumattuu carraa ishiiti jechuudha. Maaliif rakkina malee waan gaarii akkan arganne gadda malee gammachuu akkan arganne xiqqina malee guddina akkan arganne iddiliidha. Kanaaf hundumti keessanuu please bakka jirtanitti wanni godhuu dandeessanii waaqa kadhadhaafi ana akka kootiitti hundumtuu dhiiga kootii saba kootii garuu nama lama achii qabaachuudha isa keessa takkittiin ji'a 10 guutteerti beettee bilbilli ishii durumaanuyyuu nuun kennamne amma ta'e tokko maatii dubbistii malee bilbila hin qabduun kennamneef jechuudha. Beeruut akkuma beektanii dhugaa dubbachuuf waanuma godhu nama waan godhu dhabeetu beeruutu deema malee ani akka kootiitti odoo biliyoona naa kaffalan durumaanuu jechaa turelleedha beeruutu hin deema jechuudha. Annaa kanaaf warroonni ammas fira achii qabdan obboleettii achii qabdan ani akkuma koo kana gaarii keessa isaa jiraatan yaraa keessa isaa jiraatan bakka san isaa jiraatan isaanis gargara haa jiraatan akka dhiphachaa jirtan nan beeka. Kanaaf waaqayyo keessan kadhadhaa lubbuun kanarra jettee hin ooltu bakkuma fedhettu rabbiin isaan haa baraaru warroota lubbuu isaanii dabbe immoo rabbiin jannata furdoo isaaniif haa kennu maatii isaaniitiif jajjabina haa kennu. Ijoolleen keenya baay'eetu achi keessatti lubbuun isaanii bahee jira kan godda'aman jiranii kan lubbuu isaaniitis bahee jiranii akka dhageenyutti ijoollee irraa jechuudha achitti. Kanaaf hundumti keessanuu please kadhannaa godhaaf yoo danda'ame immoo karaa danda'amuun sagalee ta'aafi yaa tan akka nuyi tana dubbanne illee namni nu dhaga'u illee hin jiru garuu namni nu dhaga'u immoo waaqa guddaadha waan ta'eef waaqa guddaa kana kadhadhaa fi pheenxee musliima kiristaana osoo hin jedhin hundumti akka amantaa keetiitti waaqa kadhadhu kan waaqarraa dhufe wanni godhan hin jiru waan ta'eef kan barana jedhe egereetti hin dabarsu waan ta'eef sinii galee akkasii warri jirtanii nagaa maatii keessatti rabbiin sinaa deebisu ilmoon haadhaan tolti. Hiyyeessas ta'anii dureessas ta'anii waanuma fedhan odoo ta'e rakkataas ta'anii fayyaas ta'anii biyyuma ofiitiin tolanii jechuudha. Reeffu asii fuudhanii maa biyya ofiitti galanii bakkuma fedhe soo ta'e nama awwaalama waan ta'eef garuu biyyuma ofiitti yoo awwaalaman irra namatti tola yookaan bareedaa yookaan namatti ulfaataa jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu du'aa godhaa fi kadhannaa godhaa fi tsolootii godhaa fi akka amantaa keessanitti akka beekuma keessanitti kan tokkootirra kan tokkootti dhagaamaan siniin jedha. Kanatti aansee immoo warroonni beektan yoo jiraattanii yuutuubiin kee beeksisanirraa kaasee jira. Mee karaa beektaniin na gargaara akka irratti deeffadhu yookaan immoo kanan biraa bana jechaatiin jirasi kanas yaada keessan koomentii jalatti naa kennaa tanuma dhaamsa tana isinitti dabarfachuu dhufe. Naaf galatooma warroonni haga ammaa na duuka jirtan hundumti keessanuu hedduu takka isin galateeffadhaa haala mimmijeeffachaa jira isin duukaa nafuu ijoolleen illee akka jirutti amma yuutuubii irra jiran tiiktookii irra jiran waan ta'eef walitti dhufnee warroonni walitti dhufnee si'aatillee walii taphachiisuu sabiskiraayibii illee walii dabaluu liivirra yeroo dhufne wajjin taphachuu wajjin haasa'uu wal jajjabeessuu warroonni barbaaddanii koomentii jalatti naa barreessaa. Sinduukan jira isinis na duuka koota
akkuma duraanii walitti deebinee hojjennaan siniin jedha. Naaf galatoomaa bakka jirtanitti waaqayyo si waliin haa ta'u hundumti keessanuu. Egaa akkuma beekamu durumaan ijoollee baay'ee wajjin tureyyuu yaa akka carraa ta'anii duubatti haftuun ta'e ijoolleen taranii jiranii. Animmoo akkan duraan jammare osoo hin taane xiqqoo duubatti nan hafe. Inshaallah biidmillah amma duubatti na fudhee abdiin qaba. Hundumti keessanuu na jajjabeessaa isin jajjabeesse anillee haga beekuma kiyyaa haga dandeetti keessaa isin duukaan nafuun siniin jedha. Please irra deddeebi'ee isin gaafadha. Share naaf godha. Share hoo gootan malee wanni naaf dhufu hin jiru. Ijoolleen na irraanfatanii jiranii dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akkasi naaf galatooma.